عليكم ورحمة الله وبركاته. قربان بدي يوم ولا ده؟ Beektaa jaatun guyyaan tokko gadda guyyaan tokko gammachuu jiruun addunyaa tuni akkanuma jechuudha. Kanaafuu ani zamoona kana wanni irra jiru abbaan mana kiyyaa Faaris akkuma gadi bahetti badee gara na bu'ee isaan argine. بربادو جبتها برباد دبده؟ Barbaadee as deemee achi deemee magaalaa kana keessa nama gaafatee hin qabu bakki ani silkiin isaa hin bu'aa namni kaasuun jiru jechuudha. هاي ما أنا هداتي في خنا ديمتي هو تسا أما توركا كان كابو جنيه تسيوكا بنسا وركا كان كابني ديم ما أنا هدا فعلالتي. Manni hidhaan hin dhaqin hin jiru. هاي Manni yaalaan hin dhaqin hin jiru. هاي Akkanumatti deema kun guyyaa sadii deemutti jira. Guyyaa sadii guutuu akkanumatti deemaa jira. Akka mana hidhaa jirallee hin jenne akka ammoo mana yaalaa jirallee hin jenne beektaa ka abbaa manaa kiyyaati waan fedhellee yoo taate fedhu haga fedhellee maana irra hin xiqqaanne abbaa manaa kiyyaati jechuudha. هاي Ilma namaa badee jiru addunyaan narraa badee faa jettee dubbatuun hin danda'u beektaa. مالا كوي الدنيا سر بدي مالا إني اسمنا خدمة ميقايان كان إساف فودي ختمو أكمل ولان تفيا كبدي. Mana kiyya keessa wanni takka wanni na hafe jiru waan majliisan tahin sireen tahin wanni mallaqa jedhame wanni daaba jedhame ani mallaqaallee osoo hin tahin daaballee osoo hin tahin qabeenya osoo hin tahin innu lubbuun isaa qabeenya caalu addunyaa sun yoo irraa baddallee homaa waan namiitu hedduun qabdu jechuu maal jennaan isaa akkanatti du'aa fi jiru isaa waanii wallaalee waan inni keessa jiru wallaalee akkanatti deemu kanan na dhibe malee addunyaan homaa miti addunyaan gizee takka illee ni dhufti gizee takka illee ni dhumti beektaa. تساني أكسوما يا سميرة والله قلبينا هذا قلبينا مجرشة تكون لقي أما قبين يا سينفني ده بقيتي خاطر قبل سينفني إسا متى هاتونا قري Samalee ammoo namni qabeenya an qabu kana bakka jiru beekullee hin jiru. هاي Kanaafuu an amma wayi sababa qabeenya kanaafaa namni isuma kanaa'uu afaan hin beeku ammoo qaxafani yookiin خير رامي سنة karaarraa maysanii ka jedhu yaada guddaa kana hin jedhamne keessa jira. Silaafuu jiruun addunyaa isiin guyyaa tokko gammachuudha. Guyyaa tokko gadda baay'ee gaddee jiraan gadda guddaan natti dhagahame maaliif jennaan nama tokko jiruu isaatti yoo beekte waan fedhellee si godhe homaa miti addunyaa. ما تبي الدنيا Namni kun ijoolleellee ta'u هاي waadaa guddatu anaaf isa jidduu jira. صح Akkatti irratti firaan cite akkatti irratti warra isaatiin cite waa meeqa keessa dabrellee irraa nama biraa taatee re'ati nama waliinuu ture haarawa taatee sittiin himu. سنة كسمة بكم هذا كمان كمان والله ما الجنة سامات بينو دكتور Ani amma wallaahi kana dhibee maa seeta. Osoo lubbummaan isaa gartee hin jirti ka dhaga'u taate homaa rakkoo miti rakkoo takka illee hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa tana aanan dalagee fide malee الدنيا سنفني addunyaan naffinne addunyaa tana har'allee argachuu danda'a. صح Borullee beekta Faaris yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo baatii lamaa baatii sadii kan osoo hin tahin akkuma guyyaa walitti dhufneeyyuu hinaaffaan isaa oli. Inni naafa baay'ee hinaafa beekta. صح أيوة أيوة هنا كمان نابا. كمان قام مرات وكسبوا لك أيوة. Hinaafaa baay'ee hinaafaa kana bessa rakkoon anaaf isa jidduu rakkoo hagana geettee isa manaa baaftee yookiin ammoo isa qabeenya kana fuusittee mana adeemsiftullee miti maaliif jenna Faaris humna isaatii ol hinaafa. Anallee na beekta ka'anii nama dubbisaatuma deema maaliif jennaan nama bilbila nama jalaan kaasinii nama tokko waliin hin dubbatinii siifii nama waliin dubbatu arguun fedhu mana kana keessaa gadi bahuun qabdu naan jedha. أيوة هنا فدان كم هنا في Hinaafaa guddoo hinaafaa sababa hinaafaa wallabbiin nu jidduu hin jirtu. هاي Wallabbiin nu jidduu hin jirtu wallabbii biraan qabu hinaafaadha. Hinaafaa kanarratti baay'ee maaliif namaan haasoyta maa namatti bilbilta. أيوة صومنا خيسا ودابي دلقا أنتن في داخل عباس ودابي من تايسين جيكي يوتيوب اللي رأي اللي كسبوس اللي قبان قبا ما هاتو كم قونا ليرو ما يسبر بانا Amma wallaahi ka jechuu beeksisee jira. هاي
isaanillee kaameraallee barbaadu jiranii ammas anis bakka shakku ni qaba. Nama shakkitu jira. Namni shakku ni jira jechuudha. Kaa jechuun namni isatti dhiyaatu ni jira. Garuu ammoo an gaafadhee yeroo hedduu irra deebinaan gaafadhee hin dhabee deebi'ee ammoo hin gaafadhaa jechuudha. Irra deebi'ee ni gaafadhaa odeeffannoo ollaa fi kanarrallee yoo fuudhee yoo dhaga'ee nama an shakku jira. Haa ta'u garuu ammoo akkamitti ilmi namaa akkanatti nama kaayee akkana karaarra nama darbu maaliif jenna gaafa Oromoon guutuun warri kiyya isin saahibban kiyya firri kiyya guutuun isaatu taa'ii gurbaan kun har'a addunyaa sitti dhufe malee jaalalatan teetiif sitti dhufe naan jettan jaalalaaf natti dhufe abbaan mana kiyyaa jaalalaaf natti dhufe akka namni tokko bultii ijaaratee jiraatutti bultii ijaaratuuf natti dhufe malee rakkoon biraa saamichi biraa kan inni natti hin dhufe hin jiru jedheeti garaa godhadhee akkati beektutti lafa sanillee bitee fi lafa sanillee bitee fi mee waanummaan namni jedhu kanaahu ani hin fudhadhu jedhee yoo rabbi ilma nuu kennes ilmootee na guddifanna yookanis ammootu haga jiraan waliin jiraanna jedhee waadaa na agale waadaa kanaan aganee deeme ani mush ammoo garuu waadaa isaatiif illee miti qabeenya isaa godheef illee miti qabeenya narraa bateef illee miti wanni an barbaadu amma maali yoo seete jiraatu isaati. Aywa san beekama kamji yoo namni akka dubbii jechuun yaada dubbii biraati beekta. Aywa ammallee ani yaadni guddaan na jiru uummanummaan duraan nu dhaadataa ture suni karaarraa wayi qabee yookiin abduuba yookaan ammoo rakkoo biraa irraan gahaa jedha akka akkasillee hin jedhamne uummanni kun mana kiyya seenuu hin danda'u naannoo mana kiyyaa kaameraa jira inni mana seenee bahu ammoo kaameraan hin mul'isa. Kayaknya mana sini bau, ini mulis. Nama beranda, impuran hucu watak kampuran. Watak kampuran ni pada. Akan ini rumah jadi masih kena pun. Ufat kampuran ni, wani ni mana furu, wani mana kiyar rabat inu furu, namni bera furu. Ada simpan. La, daba. Malaka. Telefon atau kolle ka ingala dama le jadi bite to koni jira. Telefon harawa sampurate. Bahe. Wallahi ani akka nama tokkotti qaba eegaddee jira beektaa jiruun addunyaa guyyaa tokko gadda guyyaa tokko isiinuu gammachuudha maaliif jenna akka ati yaadde siin taatu yeroo jiruun turi gizee matakkallee. Sanee akkasumaan gaddeen jiruun addunyaa tunu isiinuu hanga xiqqaa jiraannaa guyyaa addunyaa tanarraa illee deemnu hin beenu saniifuu hin gaddinii tana jettee horiin addunyaa inni dhufaas qotaasi ammishii mataasaa kana inshaallah si wajjiin hanga duraa. Khobaate tattaafatte amma si wajjin tattaaffii goone si wajji barbaanna inshaallah abdii murin inshaallah akka jette Oromooni morka kana duubni daaraadhaa jedhan wayi morkatuun bareedaa miti maaliif jenna jiru addunyaa kanarratti haga addunyaa kana keessa turetti takkaa wanni takka nu mataallee ganna qabachiistee jirtu mataa kiyyallee takkaa wanni na cabses hin jiru wanni mataa ganna qabachiises hin jiru beektaa akkasuma garuu dubbii kanarratti keessi kiyyallee haalaan na miidhame bes halkanii guyyaa rafuu guyyaa sadiin kan hirribni na dhufu nyaachuu hin danda'u nyaadha jedhee bakka midhaanii yoo ta'u midhaan kokkee kanarra naan dabru bishaan dhuguu hin danda'u akkanatti jira jechuudha yaada guddaa keessa jira laalla rabbummaan isuma haa jiraachisu malee rubbuun jiraannan wanni takka nu tasanii achi garuu ammoo ani ka jedhu faaris kophaa isaa waan kana dalagen jedhu nama wajji jira yeroo laata abadan kophaa isaan dalagu waan kana maaliif jennaan tokkoffaa afaan qajeelatti hin beeku danda'u arabii lammaffaa daaba kana yookiin dubartii wayii waliin jira malee dhiirti daaba bakka daabatti gurguran fiddeen gurgurtu fa'a. Gurgurtuullee mallee hidhachuuf hin bitu bitee wanni ammana kaa'uuf gizee takka mana kaa'ee gizee daamni takkana ka'aa takkana qofaa qaalee gurgura daaba kana guutuu waliinuu yoo argan arabni nama wanti godhe jedhanii hatee deemaan jedhanii hatee deemaan jedhanii yookiin ammoo dubartii namaa dhahee deemaan jedhanii lubbuu isaatu wayii balleessanii ka jedhu takka yaada guddaa keessa jira wallaahi ka rabbummaan nagaa godhu malee deemsi gurbaa kanaa kun baay'ee na miidhaan akka nama tokkotti maaliif jenna ilmi namaa waan fedhellee taatu nama addunyaan fi namni waliin madaalu bara waan amanaa tanafa osoo naa kenni siyyuun fedhuu si biraa deemaa uunaan jedheen hin kennaaf. Nama kennuuf tokko wallaahi sin beeku. Nama kennuuf ani baay'ee gadda guddaa tokko natti dhagahame alhamdulillah waan godhuun qabu manaa bahee na jalaa badee ofii isaati kophaan deemne qabeenyallee baay'ee narraa fuudhee bahee jira.
sababaa qabeenya sanii wayii ajjeesanii ka jedhu yaadni na keessa jira. Yaada ilmi namaa beektanii namni waa jalaa badan tokko shakkii heddummaata. shakkii heddummaata. Ani qabeenya osoo hin tahin abbaa mana kiyyaa ija tiyya bishaanii kana caalaa abbaa manaa kiyya natti jabaataa jechuudha. Har'a guyyaa irraa kana an akka waan nama dukkanaa addunyaa dukkanaan marfamtee keessa jiru natti fakkaata. Maaliif jennaan guyyaan rabbii ima ifa. Garuu dhabiitiin abbaa manaa kiyyaa kuni dachii tana natti dukkaneessee jechuudha. Cufaadhaa yoo mana keessa ilaalu ammoo manni faadiidha. Wallahi waan nama gaddisiisaati. Manni yoo an ala laalu ulaan alaa qulfiidha. Yoo keessa seenu ammoo mana keessa homaan jiranii. Kanaa'u saa halkanii sanitti nama hedduutti gisee bilbilee gaafadhullee irra guddaan namaa hin argine naan jedha. Bakka inni duraan dhaqu hunda gaafadhee bakka dalagaa ammoo gaafannaan guyyaa kana inuu dalagaan dhufne naan jedhani. Akkuma hanganama manaa baheen manatti deebi'ee deemee na fakkaata. Isinilleen du'aayi na bira dhaabadha. Maaliif jennaan gizee takka oli gizee takka gadi gizee takka hin gammadan gizee takka ammoo ni gaddanii jechuudha. Kanaafuu nama lubbuun jiru dhabuu jechuun an akka mataa kiyyaatti akka nama biraan beeku baay'ee tokko sammuu xiyyaa irratti miidhaan hangeette baay'ee tokko cinqamee jira jechuudha. Kanaafuu amma gariin nama kalee gaafa nu irra waa'ee na bira dhaabadhaa. Rabbiin jiruu isaa si haa argisiisu. Hamtuu irraa si haa qabu abbaa mana kan keeti. Eeta biraa fuudhee faara jiraate nama maa fuutellee maaliif waliin jiraattellee jedhee nama roorrisuu miti. Maaliif jennaan nama miidhurra miidhamuu wayya. Nama roorrisurra roorrifamuu wayya. Kanaaf jecha nama jedhuun miti jechuudha. Juga kalee fedheen gadda kophaa ta'e barbaadaa turte. Amma inshaallah barurraa kaanee si hojii barbaadatti fufnaa. Inshaallah tanaa ittee qalbiin sin cabinii. Duniyaan humaattuu hin jirtu matuma isaa rabbiin bakka bu'e. Rabbi si agarsiisu. Inshaallah si hojii barbaadatti fufnaa. Tanaaf jettee qalbiin sin cabin. Wanta kaan siin. Tanaaf dura odoo tanaaf dura qabdu mataan sin jeeqamin. Tanaaf jettee sammuu sin qabu. لا والله أنا قلبي تي وتقول من قبل أنا بيتي إن شاء الله نمر تيورب يا تدعي من مش كده كنا من عنه خنقل والله إنهم يشكل إنهم ما قرت دولار إذا فراتي لا في روما صنتهين ولد تدفين نقبني ولد ديني قبل ولد تدفين نقبني ولد تدفين نقبني أنا نلا يجون عن اللي نما ولد تدفنا أنا وركنا شكل قروا مو وسوا عنه نباتين يبلون شكل جدين دبتو qabatamu maal irra gaa moo dhabnee fi arganneedhaan waliin dachaan like subscribe godhaa waliif daddabarsaadhaa. Namni isa arkallee yoo jiraate namni akka naannoo manatti jirru magaalaa Yamantana keessatti mungkin namni isa arkuun malaa. Saniifuu like share godhaa waliif daddabarsaa akka namoota hedduu bira gahu. Warri immoo isa tasa arke